አንድ ቀን በሰላም አትመጡ፣ በሰላም መጣት አትችሉም። አንድ ቀን ሳቃችሁ ደስታ ሆናችሁ መመጣት አትችልም ወደ ቪዲዮ እኮ ሰዎቹን እኮ አንዳንድ ጊዜ እውነቴ ነው የምላችሁ። ልጅቱ ምን አለች? እንደዚህ ካሜራ ላይ ወጣችሁ ሁልጊዜ ኛኛ ጩጭ ስላላችሁ ምን አለች እሷ? አንድ ቀን ሰላም ሆናችሁ አታውቁም። ሁልጊዜ ጭቅጭቅ ነው። ሰላም ፈጠራችሁ ኖራችሁ አታውቅም አለች። አብሰላት ራሱ እንደዚህ አለች። ምን ማለት ነው? እናንተ እንደዚህ ወጣችሁ ቪዲዮ ላይ አልተሰማማችሁም። ሁልጊዜ በቃ ጭቅጭቅ ነው። ወደ ካሜራ ስትመጡ ወንደ ድሮቹ ተስማማታችሁ በሳቅ አትመጡም እኮ። ሁልጊዜ ጭቅጭቅ፣ ስድብ፣ ማይሆነ ነገር ቃላት መወረወር። አንቺም ሃይሜም ብሩኬም እንደዚህ ነው የምትመጡ። አይሰለቻችሁም ወይ? አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወሸማ ሀርከፉኒ አከም ጅርተን ኡመተ ቃሊ ኡመተ ቀሽቲ እንደናችሁ ሰላም ናችሁ? ውድ ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? መጥተናል እንግዲህ እንዳያችሁ ነው። ዛሬም በጭቅጭቅ ነው የመጡት። እውነቴ ነው የምላችሁ፣ በጣም ይደብራል። አራ አንዳንድ ጊዜ ምክር ሰሙ እኮ አንዳንድ ጊዜ እውነቴ ነው የምላችሁ። እናንተ አሁን ህጻን ልጅ አይደለም ብሩኬም ሃይሜም። ስለዚህ አራ ምክር ስሙ አንዳንድ ጊዜ ተው በቃ። ተፈቀራላችሁ አይደለም? ሁለቱም መለያየት አትፈልጉም። ግን ለምንድነው ውስጣችሁ ንጹህ አረጋችሁ አንድ ላይ አትሆኑ? ለምንድነው ለጊዜ ጭቅጭቅ ወደ ካሜራ መጣችሁ? ጭቅጭቅ ሰው እኮ ቪዲዮዋቸው አይቶ ነው እኮ አልተሰማሙም። ዝም ብሎ ነው እንጂ እነሱ እኮ እሷ አትወድም እኮ ዝም ብላ ነው እንጂ እሱ አይወድ እኮ ዝም ብሎ ነው እንጂ በቃ ይሄ ነው። እኔ አንዳንድ ጊዜ በጣም ይደብራል። ውዴቴ ነው የምላችሁ ይደብራል። አማየው ሚትንስን ጭቅጭቅ የረሁን ደከነጀቹ ጭቅጭቅ ጋፍቱ ኮልፊተኒ ንፍተኒ ጊዜ ሲን ኮልፊተኒ ንፍታን በረከም ቤት ተወመስን በረፊጠኒ ቱርተኒ ጊዜ ቆባ ጅራታን ሰና ጊዜ ቪዲዮ ወሊት ፍተኒ ቪዲዮ ወጀተን ማነ ኬሰን ገልተን ይሰዩ ወያ ጥቆቶክ ዱጋ ረቢ elkaan keessanii haasaa keessanii yoo walloltanii achuma barraan baddu malee yoo araaramtanii nagaatiin uftuu jechuudha gisee sana. Amma garuu itti gaafa mana tokko keessa galtaniiti gammachuu tokko hin qabdan ofii keessanis viidiyoo irrattis wal bira teessanis ciqii maal mee gaaf tokko haasotanii kolfitanii dhufuu hin dandeessanii? Yidabiraal እውነቴ ነው የምላችሁ. Akkuma argitan egaa kanan dura Dubaay deemna jedhee Burukeen kadhachaa ture jechuudha Haymeen. Du'een bada malee maal amaneen biraa deema durotooteen an deema garuu amma waan isan amanniin qabaati kana afaan irra deemu jettee jechuudha gisee sanatti yeroo hunda kana maaliif gisee tokko waa sofnu haasaa keenya kana yoo teenye ilaallu waa sofnu sanatti nuti waan haasofnu hin beeknu jechuudha garuu mawduduu badeebnee haasaa keenya ilaallu dogongora baay'eetu jira jechuudha. Dogongora baay'ee jira haasaa keessa. Kanaaf yoo Haymiyye haasaa kee keessa akkati isan jaallanni akkati waan baay'ee namni achirraa kukkutee olii gad arreechisaa ture jechuudha. Kanaafuu yoo dhugaatiin wal jaallattu yoo ta'e yoo dhugaatiin jaalala walii qabdu ta'e amma yoomiitti as baatanii xalaata of gammachiistu. Amma yoomiitti baraa malee baradhaa ijoollee miti mamsin kosini har'a ilmoo gosh tidaarii dhumtanii maasiniin gadiiti ko han tidaarii dhumete jiraataa jiru hansiniin gadiyan umurii siniin gadiiteen mana dhaabee jiraachaa jiru mana walitti qabee jiraachaa jiru ijoollee waratee jiru dhugaa rabbii wallaahi hansiniin gadi wallaahi laazim amma yoomitti namni sin taazaba gisee tokko yoom ragaa jettanii ufii keessanis sammuu keessanis ragaa gootanii ufii keessanis rahaa argattanii namaafillee yoom rahaa laattu jechuudha. warrasin jaalatu warrasin kabajuuf illee yoom isin gammachuu tokko ofii keessan gammadanii an gammachuu isaaniif kennitanillee dhugaa rabbii. Amma sababa kanatti sababa Haymee sababa bakka waan baay'ee maliyyeen har'a kana viidiyoo gadhiise bu'aa gadhiise jechuudha. Eda kan bo'uutiin bulee jedhe maaliif haadha jechi gisee tokko wallaahi laazim namni badee jira. Namni wallaahi zamana irraanfatee du'as irraanfatee hanjiraatus immoo akkuma gammadee jira dhutti hafasee akkuma kanatti nafasee haadha isaanii gadi galgashanii Burukee obbolaa isaanii walitti qabanii qabriitti haqatanii dhaatanii jechuudha qabriitti godhanii
boo'icha du'aa irratti gagadhiisaniiru jechuudha. Deebi'aa itti sheer godhamee jira jechuudha. Argitaniitu jedhee yaada warri tuktukii irra deemtan. Maal jedhee mucaan bakka ishee anaan dhaqatu anaan akkas godhaa haati koo maal goote haati koo waa tokko hin beektu. Hawwallolee burkeef haayimeedha. Haadha koo maaltu keessa gashee jedhee boo'ee jechuudha. Warri isheef asabdanii siniif haa ta'u. Kanaachi immoo anumaan godhaa anaan dura ishee dabarsuu jedhe. Ilaamee gizee tokko warri dhugaa rabbi haadharraa alannee haadha taanee haadharraa bineensarraa namni alatti jira garuu namumarraa alatti haadhumarraa alatti garuu maaliif haadhaaf kabajaan dhabameen jedhaan maal gooti miskiin ittiin mana teessu maal gooti jennaan inni isheen du'a hawwanii qabarii dhaqanii qabariitti suuraa ishee laxxafanii ilmoolii isheen itti adagaa argitee abbaa malee guddiste walitti qabanii qabariitti fannisanii sheer gochaa turanii jechuudha. Yoo haati koo ana homaa miti fiidaa ishee haa ta'uu jedhanii ijoolleen haati koo dinga ta'uu namni agarsiise akkam gadditi akkam lapheen ishee tuqamaa kan isaan jedhan jechuudha. Sababa kanaatiin haati gadiin teessu haati arrabsamaa haati xiqqaachaa beetasabni xiqqaachaa maaliin jedheen ani ummata rabbiin hin sodaanne ummata subhaanallah akka waan waggaa miliyoona addunyaa kanarra taa'u godhattan kana wallahi rabbiin jeezaa keessan sinii kaffala guyyaatti jeezaa sinii kaffalamu jira. Dhugaa rabbii akkasitti hafna seenaa hanuma facaafattan haamattu wallahi hanuma facaafattan haamattu yoo keeriitee keeriima keessan haamattu yoo shirriitee shirriima keessan fudhattu jechuudha. Haadharraa alattanii garuu haadharraa alattanii otoo haadha keessaniif kabajaa qabaattanii haadha namaaf kabajaa qabdu jechuudha. Garaatu sinnaaka gizee haadha namaa laaltanii haadhitti keessan mana yaadattanii garaan keessanitu taasiin jedha. Gizee haati namaa akka kanatti gadi galgaltee alii fuula balleessanii alii akka kana aniin jedhi mee rabbiin sodaadhaa akka kanatti naftanii bara akkuma miidiyaa kana irratti fiiddanitti sin naftanii bakkatti kanafu rabbi tokko ilmi namaa bakkatti nafu hin jijjiiramas hin dhufas waan sinitti dhufuun beektani otoo sin teessanii nama xiqqeessitanii otoo sin teessanii nama arrabsaa ooltanii waan rabbiin sinitti bujuun beektani harka rabbiitu jirtu gizee tokko dhugaa rabbii. Kanaafuu sababa kanaatiin salacha'eera. Egaa kanarratti amma wayii gara haadhaatti hin deebi'e burkee faayimeen amma Dubaay hin deema jettena hin deebu gisaara nagashitee na diddesi kadhee dadhabee isaati sanatti amma immoo hin deebu du'een argamaa jedheera jechuudha. Kanarratti wal lolanii har'as wal fixaa jiru jechuudha. Dhugaa rabbii yoom machiinu አንዳንድ ደግሞ አላህን አትፍሩ ፈጣሪን አትፍሩ የፈጠራችሁ አልማክ አላህ አትፍሩም እናንተ ኒንጃ አንዳንድ ጊዜ ስንት አመት ነው ብትኖሩት እቺ ምድር ላይ ስንት አመት ነው ስንት አመት ትቆያላችሁ እናንተ ግን በእናቱ ነው የወለዳችሁ ወይስ እንዴት ግን ነገር ወላሂ እናት ምን አረገች እናት ምን አረገች ካጣጣላ ብሩኬና ሃይሜ ነው አይደለም ተጣጣሉ ወደ ቤተሰቦች ለምንድን ነው የምትሄዱት እናንተ ደጋፎች ወደ ቤተሰቦች ለምንድን ነው የምትሄዱት ከፈለጋችሁ ብሩኬ አለ ከፈለጋችሁ ሃይሜ አለች ለምንድን ነው ወደ ቤተሰባች ዞራችሁ ቤተሰቦቹ የምትዘገዘቁ እናት የምትሰደቡ እናት የምትገለበጡ ፈጣሪ አላህ ስራችሁን እስጣችሁ እውነቴ ነው የምላችሁ እናት ብትወዱ በሆነው የሰው እናት እንደዚህ አታደርጋችሁ እውነቴ ነው የምላችሁ አትፈልጉም እናትሽ ላይ ክፉ ትፈልጋለሽ አትፈልግማ እንደዚህ ነው የሰው እናትም እንደዚህ ነው እንደራስሽ እውነቴ ነው የምልሽ እንደራስሽ ነው ግን የዘራሹ ነው የምታጭድ ነገም ይጠብቃል ይሄን የዘራሽ ነው የምታጭድት ጠብቂ ጊዜም እውነቴ ነው የምላችሁ እንደዚህ እነሱ ማል ገብታችሁ አንዴ ቤተሰቦቹን አንዴ እነሱን በጣም ምን ቤት ናችሁ እናንተ ከታላችሁ ዝም በሉና እዩ ካልቻላችሁ ደግሞ ለምንድነው ወደ ቤተሰቦት የምትዞሩት ለምንድነው ምን አረጉ ቤተሰቦቹ ምን አረጉት አልሰደባቸውም ምንም አላለችውም ቤተሰብ ገድቤስን አረብሴራ ሀወል አረብሴተን ፊ ከሰን ጉሩቢ ከሰን ኡመተኒት ሚቲሬ haati gadi baate siniin arrabsine obbolaan gadi baanii siniin arrabsine beetasabni maaf gadi buutan beetasarra abbaa barbaadan daggafa warri daggaafi ufii keessa wal fixaachittu silaa inni soomu soomallee rabbiin illee sodaachuun jira subhaanallah dhugaa rabbi nama gaddisiistu haadharraa gadi bu'aa haadha namaan xiqqeessina rabbiin sodaadha haadha namaan xiqqeessina haadha yoo jaallatu ta'e haadha namaan xiqqeessina haadhaaf kabaja kenna
haadha irraa baatanii bineensa irraan alanne haadha irraa alattani haati waan gooteen qabdu haati ufii keessan gurubbii uummattanii wal arrabsitanii wal xiqqeessitanii zoortanii immoo gara beetasabaatti deebitanii beetasaba halkaniif guyyaa gadi galgashitanii aqattanii jettanii dhabdanii immoo qabriitti axxanii laxxaftanii sheer gootanii ilmaan ishee akkasitti boowuu jechuudha. Wallahi rabbi lafan buusin mimmaan jiraas dhugaa rabbi wajji keessan rabbi sin haa kennu. Kanaafu sabuma isaan ciqiciqii isaanii sababa isaan wal arrabsanii sabuma isaan walii galuu didanii irratti deeggartoonni illee walii galuu didanii haadha gadi galgashuu yeroo hunda jechuudha. Sababni isaa walii galtee hin qabani kunoo akkuma dhufanii wal loluu kunoo har'as lolaa eegada duubaa lolaa yeroo tokko gammachuun hin jiru jechuudha. Ciqiciqii ma yeroo hunda kan hin deemuun Dubaayii gizeensi kadhu gizeensi abeet siin jedhu diddee amma immoo hin deemu xoomiif achitti naan taphachaa asitti naan taphachaa jedhee jira jechuudha. Burukeeni yoomi walii galtanii gammaddanii kolfitanii akkuma namaaf jiru gadi baatu laata dhugaa rabbi yeroo hunda ciqiciqii ta'e kanuma sin argeeti namni isaan walii galtee hin qabanii isaan sobaniiti waliin jaallatanii inni siniin jedhee quba sinitti qabu namni kanumadha. Suma sin akkas miidiyaatti baatanii kaameraa daqqantanii mistirii keessan gadi baastan kanadha dhugaa rabbi nama jibbisiistu yoom innis tokko taatan tokko siniif haa tokkummaa keessan rabbi siniif haa fidu dhugaa rabbi. Tokkummaa akka durii isa durii jaalala isa durii isa ammaa tontu nuti barbaannu dhugaa rabbi akka durii keessanitti deebitanii tokko taatanii dhufuu keessan kolfa keessan yaadne dhugaa rabbi baay'ee tokko nama dabbara. Kanaafu yoo tokko qabbanaa'e tokkotu ibiddata yoo burukeen qabbanaa'e haimeetu ibiddata yoo haimeen qabbanoote burukeetu ibiddata dhugaa rabbi nama gaddisiisa. Kana fakkaatti viidiyoon koo kan dhaggeeffattaniif galatooma.